isa kan aksuumitu jennu diillaas galtanii hin barattanu jettanii dhugaa rabbii nutti himaa diillaas galtanii hin barattanu nuun jettanii ammas yoo akkas ta'e qoy yoo qaamni dubartootaa ilaaluun isin marare jechuudha maaf katamaa keessan deemtan katamaa keessa kun qullaa deemuun meeqatu jiru deemtanii achitti maaf ilaaltan ijoolleen durbaa guggatteen barattu akkamitti jettu sin bakka waan amantiin koo barnootaa oli kana beektu miti garuu akkamitti hin barattu jedhamtee ijoolleen durbaa halkan sa'a 9tti bakkee baafamti akkamitti ያደኑስ እናማመዲስን ዲላ ዩኒቨርሲቲ ሂጃብ የለበሱ እህቶቻችን በዚህ ደረቅ ሌሊት ላይ ከግቢ እንዳይገቡ አግዷል። ሼር አርጉት። ቆይ ምን አዲስ ነገር ተፈጥሮ ነው? አሁንም በዲላ ዩኒቨርሲቲ በሴት ሙስሊም ተማሪዎች ላይ ኒቃብ አትልበሱ፣ ኒቃብ የደህንነት ስጋት ነው በሚል ሙስሊም ሴት ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታቸው ከታገዱ 5ኛ ቀናቸውን ይዘዋል እና በዚህ ጉዳይ መፍትሄ እንዲሰጥ ይህን ቪዲዮ ኮፒ ሊንክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ለብዙ ሰው አሰራጩ። መፍትሄ መስጠት አለበት። በትግራይም እንደዚህ እየሆነ ስለሆነ በዲላ ዩኒቨርሲቲ በሙስሊም ሴት ተማሪዎች ላይ እየተሰራ ያለው ግፍ ሁሉም ሰው እንዲያውቀው ሼር አድርጉት። ከጀርባዬ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ተማሪዎቹን ያለምንም ርህራሄ በጨለማ ግቢ እንዳይገቡ እንዲመለሱ አድርገዋቸዋል። እስከዛሬ ገብተው ሲማሩበት ሲኖሩበት ከነበረ ግቢም ነው የመለሷቸው። እነዚህ ተማሪዎች በዚህ ጨለማ የት ይሄዱ? በአዊነት እንኳን የሚባል ነገር የላቸውም። የዚህን ያህል አውሪ ሆነዋል። ይህንን ክፋታቸው ሁሉ ሰው እንዲያውቀው በደንብ ሼር አድርጉት። ፍትህ ለዲላ ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም ተማሪዎች። ላላካ halkan sa'aatii meeqatti gadi baasan halkan ijoolleen koo kanasi maatiin amane ergu achitti koo mootummaan naaf eega jedheeti inni sana akkasitti taphattan maatiin koo jibbee miti kan achitti ergaa jiru giddiitti ta'eeti malee baasuun barbaadu maatiinis mana keessatti eeggachuu barbaada akkamitti sa'aatii kanatti gadi baastu sin dhugaa rabbii oroota akkamitti gadi ba'u sa'aatii kana gisee halkan kana ba'aanu meemee ilaala waa meeqatu jira halkan gisee sa'aatii akkasitti ba'aanu meemee ilaalaa ka waan achi keessatti moo hojjetamu meemee ilaalaa jarri gara kana yuunivarsiitii keessatti waan jedhu godhama Karar gandanya. Nanin şimdi sürersen. agartanii jara qullaa akkasitti keessatti zaffanamu bootaatu kennamee fi akka jara akkas ta'an godhamu. Isii immoo haa guggattee nan baradha jettu sii gadi jettee immoo nan baradha barnoota koo jettu akkasiin hin baranne godhamu. Biyyi keenya kana qaba. Kana biyyi keenya dhugaa rabbicha. Kanarrattis meemee maal jettu? Meemee yaada keessan koomantii irratti. Dhugaa rabbii koomantii irratti yaada keessan. Warra kaleessa gaafa namni lallafa deemu assalaamu alaykum naan hin jenneetu arraa makiinaa bitannaan bara adeeran taafi bar adeera makiinaati moo amma adeera kiyya kun siluma akkoo namni kan si jaallatu gizeeti waa qabdu gizeeti waan qabne bakka innis hin beeku Antigesina Rabbin jaalatu nama yoo hojjanija yoo dhiftanisa isinii dhaamnee jira dhaamsi hin dabarsinee ispoortii huja jaarsotiin maabara ijaaraa fi ispoortii huja waltaa ijaaraa ispoortii huja jaarsotiin waggaa 90 waggaa 70 waggaa 80 ispoortii huja odoo mana teettan dhibeen isin fixaayi ispoortii huja ani waggaa 75 kun waan dhagaa fiiloo hagam ta'u baadhee daqiiqaa 20 kadhaabadhe laala ispoortii jaadalee namni ispoortii qabu jaanni islaamallee qarqasa namaa godha yookaan waan biraa wallaala masaaraa baachuu wallaala. Isaan waggaa 73 akkasitti baatanii dhaabataa jiru. Miimii ati waggaa 23tti waggaa 15 hanga 30 jirtan waggaa 15 hanga 35 keessa jirtan miimii isin kushaappii 20 rukuta. Kushaappii 20 qofa miimii rukuta. Bakka waan biraan barbaadu kushaappii 20 ansilaan dandeenyu beektu.
Ururii haadhaa dhiirri waan dhiirata hojjetaati immoo kana hojjetti. Qoy akkasii miti Orota yaada tokko naa dhufeeyyuu. Qaalicha kana maafiddi achitti diilaatti akkasitti rakkataa jiran ijoollee durbaatiin arginu. Dhiirri hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbii Diillaa Yuunivarsiitii keessa dhiirri hin jiru. Maaf dhiiraa akkasiin arginuufi. Bakka achi deemanii si barrii cuftu jechuudha. Achitti cufuuni haadhasi. እጅግ የሚያሳዝን መረጃ ነው የተሰማው። 20 ኢትዮጵያውያን በአንድ ቀን በአንድ ደቂቃ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ህይወታቸው ማለፉ በዚህ ሰዓት የደረሰ መረጃ አሳይቷል። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ታዲያ ህይወታቸው ያለፈው ከጅቡቲ ጠረፍ ተነስተው ወደ የመን በጀልባ እየተጓዙ ባሉበት ወቅት ነው ተብሏል። 35 ሰዎችን አሳፍራ ስትጓዝ የነበረችው ጀልባ ባጋጠማት ከባድ የተባለ ንፋስ ምክንያት ተገልብጣ ወደ 20 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ሰርተን እንለወጣለን ያሉ ህይወታቸው እንዳለፈ ነው የተሰማው። ከዚህ አደጋ ታዲያ ወደ 15 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያንና 2 የመናውያን ማለትም የጀልባው ቀዛፊና ረዳቱ በህይወት መትረፋቸው ተሰምቷል። በዚህ በጅቡቲ ወደ የመን የሚደረገው ጉዞ ላይ በቅርቡ ብቻ ራሱ ከ45 በላይ ኢትዮጵያውያን በአንድ ቀን ህይወታቸው እንዳለፈ መሰማቱ ይታወቃል። ለሞቱት ነፍስ ይማር፣ ላሉት ያ ረበል ዓለሚን ዱዓ ደገውኑ ሰለችው ዋይ ዱዓ ደገውኑ ሰለችው ወሮታ ማሎ ይሽማ ከሚቲ ማሉበት ኡሚቲ ማኔ ዋንበር ፊደ ማሉበት ኡሚቲ ደንደውረመ Qaldiidha maa inni milishoonni ergamoo wayii qabu qoy natti himaa dhugaa rabbi milishoonni ergamoo wayii qabu uummatarraa jechuudha. Nutti himaa wallahi nutti himaa kan qaldiidha amma waa biraan haasa'inaa gadi qabaa asumatti haasofna maa inni rakkinni jaraa maa inni uummatarraa rakkina akkamii qabu qoy uummata keessaa ba'an miti ofii moo yeroo yuunifoormii sana uffatanii namni hin jijjiiramu. Akkasii hin jijjiiramaa namni sun yuunifoormicha gisee uffate. Damashole ki are akaballa na manya ta koti chisa damashole ki are karara kudi te male kore chesa damashole ki are kanagati kamachu mira shamata damashole ki are tuke machom ne karatu nanta bata damashole ki are teka jamale motora ka chizini jam. What's wrong? Maal hojjetaa jiru? Orota maal hojjetaa jiru? Maa inni teereen akka kana jechuudha. Teereen akka kanatti nun xuuxne dhugaa rabbicha. Nostokkarina dhiisa. Nu nostokkarina dhiisa laki. Dhaabuu dhiisa wanti kun. Wanta akkasiitu nu qunname. Maalni jaan? Safuudha boo? Kanaa jedhee tanan birrii 15 liqeeffadhee tiiktookii galee jedhe mucaan tokkoyyuu. Ay giz.
lafa buusi jedhe mucaan. Hinas qaabbataa jirta akka hin jirre kun. Mucaan buusii dhugaa fadhaasin. Dhugaa rabbii mucaan buusii dhugaa. Sukume walitti akka sukume. warri kun golgi isaanii dhumu. Akka sukume mucaa giddiidhaan fuudhaa jiramu mucaa immoo akka rakkisteetti ni gizee inni fuuchuudhaa jedhu badaa rakkisteetti natti fakkaata natti bu'ataa jira. Afaan isaa kana keessa qulqulleessaa sadii irraa haada naziifa godhaa goggogaa sana hoosisa. Muxxee ta'e quba itti naqii gangalchii keessa isii dhiqiitii dirqim godhii dhiqii luka kee akkana ol qabii ceekurra deebisi hudduu teessa miqqabe abbaan manaa haa dhungatu. Jazba jala qabi daqiiqaa 20 haa arraabu ilmi haadha raa'uun kun. Luka kee shiita kee luka jala siidhee dhukkee sirraa kaase warma jala luka siidhee. Olgara galchee akka mataan sorgara galchee kana eegee sabii olgara galchee si harraabu. Jaarsummaan jaartii muxxee isiin dhunganne kun ijaarsa ammaa boo koboonni. Bii naadanne hudduu isaatiif kunturroo isaa seeraan qacaallatti ni qanne keessa gadi badii harraabi jazba. Horiitu alaa muxicha isii kana keessa yoo qoostee dhoytee qannesitee haga harkaan isiin barbaaddee ofitti dhiibdu takka dhooggat hoomacha baaftee jettee yoo itti qabde nama taati isiillee. Inni yoo isii mataa kennitee fi akkasi keessaa ol garagalee hoomachi keessaa ol oofame eega isiin machooftee yoo itti gadhiibde marraa lamaa osoo itti gadhiibne keessaa yoo deeme quuftee na keessaa buqqisootti akkasi itti gannetta. Akkasi nama taatee akka horbeessaa ta'ee oomofsitee gowwa maal mana keessa shaarmuxaa isiin dhiirsaaf niitiidha jazbaale gowwa gagam itti goote gowwaa taatee akka tiraa. Ituu namni muslima ta'e namni biraa akkas jedhe nan dhibu ture. Sheekni garuu akkamitti addii kana haasa'uu danda'an? Sheekni sheeka jedhamee akkamitti akka kanaatti gadi bu'ee haasa'a? Aarii namaatiif ituma ta'e illee aarii namaaddeetuma qabaatan jechuudha. Hin obsanu maa deebinii jara qaraashis namuunu. Hoorota obsuudha ka namni akkamittuu si aarseen obsituu maati? Qareera miti maa namni kun? Akkamitti akkas gadi bu'ee namaan miidiyaa irratti saayyuumoo miidiyaa ta'uu isaa wallaalanii? Intaamuun ta'uu see dhume wajjin laalla. Dhiirri farjii haadha manaasaa dhungachuu qaama saalaa isheenis kan isaa dhungachuun akkamidhaa jedhamee jennaan gaaffii gaafatee jennaani asheekh maal jedhe su'iltu haadhaa fi aktar ilbilaad biyyoota garaagaraatti yeroo baay'ee kana gaafatamee jira jedhe qultu jedheen jira haadhaa saniicul kilaab kun gocha sareeti jedhe saniicul kilaab gocha sareeti kuni wannabiyyuu nahaa ani tashbiihi linsaan bilhayawaan ergama ربي صلوات ربي وسلامه عليه حيوانات فكاتشو دوركني جيراني من باب جرانيتي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا المن مانون كبجا أكان كبجنيت أجر المان آدمين كبجا ربين المان آدم كبجا أكسر قد يعني كان الرابون حيوان الراتي جران ابن باز ما جران فالله كرم بني آدم وميزهم عن كثير من مخلوقاته تبارك وتعالى ربي المان آدمين أممتوت سهون درج على ما إسكب جيجرا فكيف تدني هذا الإنسان المنا ما كون كان أكبتك النقود ماليو تيدا كنافو كنو جي سري راتي جدي أكو منو لما تفيدة نون في النجرة كنو الرئيس إداب ديبيا جوزا كنا لما فا سفا إبلا كنا جها جتشودا إنيو جدي علامة الألباني يوكا ناصر الدين الألباني كنافو واني ندفع أسرة قافتوس إني فتوى كنوس أكو مسألة جرانو كن أمنون عقيدات يميتي عقيدة وان رتي ولا اللباء تجرى وانت رتي سريس نهنجرى كان أقومنيسا أقانجرو كان Nadi biman sheekichi deengaddaa viidiyoon kun kan gadhiifame viidiyoo sana isinii gadhiiseera agartanitti miti bakka aarii sanaatiif namni itti ka'ennaan bakka waan biraa keessa galanii aarii sanaatiif hin namma akkas taasifame kun jechuun namni miti ormi maal nun jedha namni biraa maal jedhame jara kana
walitti qaba dhiisa wallaahi dhiisa. Maaliif warraa baranna jedheen fide irraa baranna meme waan ta'uuf waan hin taane irraa baradha achuma. Isti viidiyoo kana ilaallee walitti deebina. Seenaa baay'ee nama ajaa'ibuu fi baay'ee namatti tolu viidiyoo kana ilaallee walitti deebina. Lamborghini. And the answer is Porsche. Lamborghini. You've been in Porsche before? Aywa, Porsche. You want to go for a spin? Aywa. I'm very loud. Jump in. Yalla, open the door. Okay. Same. My name is Sami. Sami. When you're taking for a job in the Porsche 911 we're going to see his reaction, okay? Okay. You ready? Ready. Are you sure? I'm sure. You're not scared, yeah? Yeah. Let's go. So man. I believe it one day I'm buying this inshallah. Thank you for it. Thank you, brother. Thank you. Anytime. Okay. I'll be good. Thank you for it. See you, brother. Bye. Wow. Amazing Sami. Akkuma viidiyoo amma irraa argitanii mucaan ammaa Sami Baayisaa jedhama. Ji'a ja'a dura gara Dubaayitti imaluuni hojii konistirakshinii hojjeta ture. Hojii konistirakshinii hojii mana ijaarsaa irratti bobba'ee hojjeta ture. Akka carraa ta'ee iddoon hojii sana hojjetu namichi wayii tokko makiinaa bareedaa wayii fidee achi dhaabe. Isa booddee Saamiin gaafa hojiif ba'u makiinaa sana arge ilaalee madhiisuu didee bakka. Isa booddee namichichi maal taatee waame maal ilaaltaa jennaan akkuma amma argitanii ingiliffatti haadha isii caccabseema makiinaan ilaalannaan isa booddee kottuu seenee jennaan lakkiyaan makiinaa kana lixuuf hin malu uffanni koo xuraadha minaan jennaan lakki makiinaarra dhala namaatu gatii qaba kottuu seenee nama baratee nama hubatuudha namichichisi. Carraama mucichaati natti fakkaata namoonni tokko baay'een akka kanatti yaadanii baay'ee xiqqoodha. Kottuu seenedhe innis makiinaa sana seensise isa booddee haasaansaa baay'ee namichichi entertain ta'e viidiyoo godhe makiinaa sana ispiidii isaa dabalee fiisisee Saamii kofalchiisee baay'een gammadachaa ture. Guyyaa tokko makiinaa akkasii kana nan bitadha faayidhee baay'ee miira addaa keessa galee ture. Isa booddee inni yeroo suma namichi suni viidiyoo sana waraabee Instaagiraamitti gaafa gadhiisu viidiyoon suni daqiiqaa muraasa keessatti miiliyoonota bira ga'e. Isa booddee viidiyoon sun vaayiraalii ba'e jechuudha. Mucaan suuraa irratti argaa jirtan kun immoo Erik jedhama. Moodelii biyya Dubaayidha. Gaafa viidiyoo sana argu hin garramamee innis kanaan dura waggaa 8 dura hojii humnaa hojjetuutti gara moodelistii kan ta'e isa booddee dafee viidiyoo sana erga argee booda dhaqee barbaade mucaa kana argatee isa booddee lafannoo hojjetu argatee dhaqee mana rifeensaa geessee uffannaa moodeliif ta'utti bitee mana suuraa geessee yeroo ammaana Saamii jechuudha. Hojii humnaarraa gara moodelistii beekamaa godhee jira. Kun waan hin yaadamnedha. Saamiin amma akkuma suuraa irraa argitan kana moodelistii ta'edha. Suuraa moodelii suuraa ajaa'ibaa ka'eeti jechuudha. Akka nama yeroo dheeraa hojjeteetti dammoo moodelummaan immoo irraa bareedaa akka ajaa'ibaatti waaqayyo gaafa seenaa namaa jijjiiru akkasitti nama jijjiira. Dhugaa baay'ee jaalladheera. Viidiyoo biraan amma walitti deebinutti baay'ee. Duniyaan lakkaa akkuma kanaatti hin dhufti jechuudha. Mucaa hin qabneedhaaf waan tokko akka hin jijjiirree beektu miti. Mucaan kun ammoo hojii humnaa hojjeta ture. Yeroo bicuu keessatti rabbiin akka saabtaamii si godha. Maaf cinqamta gaash. Bakka.
wanti sun galma ga'us dhiisus bakka duniyaadha miti cinqamuu dhiisudha. Dhugaa rabbiin cinqaminaa wanti sun yoo galma ga'es yoo dhiises bakka maayini duniyaadha. Obboleessa keenyaatiif baay'ee gammanneerra. Sagantaan keenya har'aa asumatti dhaabbatu sagantaa biraatiin ammoo itti deebinutti kana caalaan deemu asitti dhaabbadhu wantaan obboleewwan hundatti dhaammadhu waan handur jedhe amma asitti deebi'adhu akka rabbii jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin na arga kan keessutti gubadhu wallahi lubbuuko sinirraan qusadhu hamma lubbuun jiru isinin dagadhu yaabola akhira wantan dhaamadhu nan dagatin rabbii jettana yaadadhu khaaliqa kee bira rahmatana kadhu yoonnina rahmati abadin salphadhu yaadadhu naa kadhu khaaliqa radiif samaa نتمنى لقاءك بالسلامة